sirna dhiittaa naftanya bara hayla sillaase rabbiin isaan gargaare jaratuu nurraa kaase dhiiga ofii dhangalaase lubbuu fi hobbaase gabrummaa hiddaan buqqifna dadhabnul baanetti guddifna jedhe jeneraal waaqo dhagayaa yaa Oromoo humni guddaan diinatti ofirraa fonqolchinu qawwee osoo hin taane tokkummaa qabaachuudha jedhe koloneel Adam Jiloo saamanii duroomuu irra hiyyoomatanii jiraachuu wayya jedhe koloneel Adam Jiloo bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe koloneel Adam Jiloo fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe Shiiba Biriisa Baloo tiyya akka godhunatu beekaana jalan deeminaa jedha yoo lolaa bahu akka Alii Waariyoo duuti luynaa kumata gootaa takkattima jedha Haaji Adam Saaddoo wallaahi ani Oromoodha Oromoo jenne baane Sumaalee jenne hin gallu jedhe Haaji Abdullaahi Ganamoo gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe Elemoo Gildoo lubbuutu bada malee dhugaaf seenaan hin badu jedhe Taaddasaa Birroo namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe Jaarraa Baagadaa nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe Nadii Gammadaa yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe Sawwaa Goodiima 99 yaadadhu qabsoo barandaa adeema wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe Haaji Huseen Suraa biyya abbaa keenyaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu mannaduu wayya jedhe koloneel Alamuu Giddeessa qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe Haaji Ismii Abbaa Washaa bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe Dinkuu Dayyaasaa dhagahi maqaa goota kabeeku siree gayyaasaa dhiigni kiyya mirga ummata Oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe Maammoo Zamir nuti Oromoodha kalolluufis ummata Oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir sodaanneellee hin galle qawweellee hidhamne hin galle isin Oromoota haftan dabalachuu galle jedhe Alii Dirree jeedala ta'ee waggaa dhibbaaf jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uunaa wayya jedhe Jeneraal Hussein Bune osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjeessanii du'uu wayya jedhe Haaji Sagdaadhii Darre bulluqii jedhantu tana Kadiirii jedhantu ana siiqiisiinee guddana jedhe koloneel Kadir Waaqoo Shaaqi leenca gaafa hurufaa diina lafaa hataa hidha geettisii dhufaa akka saajiin bokkiyyee diina nyaachise biyyee بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردفتوتا أورومو مسلم ميديا دا أكم نجا كيسني باكم جرتني نجين ربي اسم برا هاجراتو رحمن ربي سنتا أنجلو بركة ربي سنرتابوتو اسم جنة إن شاء الله حرأس أكما تربان درب دبر سنة تربان نفني كنو ولتي دبني جرا فارون كربي علاماتي سجنتا فتاوى كبدي اسني لهاديتو سجنتا فتاوى كناف ديبسا حواسا كنو كنن شيخ كينا شيخ محمد وادو تيجتو إن شاء الله غافي بلا حواسا برا غافتمي نبرا جرا غافي نبرا جرو غافتاتي اسنس كرا لاكوسا بيجي رتي سني متن سنين ندرمتني غافي كيسن وان اسلام ما كيستي شكي وجچو جرتن وان اسلام ما كيستي ممي سنت اي شكي وجچو في جرتني في وان والله لا وجچو جرتن غافتني ادبافچو اون غهي كيسني جچو نتيمو غهين كينا نما سني ديسني akka olomaa'ii keenarraa waa baratan isin biraan gahuudha jechuudha. Inshaallah sheekni immoo warri amma har'a haarawaa nutti makamtan sheekni miidiyaa gara garaa irratti paaltookii durii irraa eegalee haga miidiyaa professionaalaa amma Oromoon qabdu irratti cufarratti gahee isaanii diin kaddamuudhaan bahuu jiranii raadiyoo daandii haqaa irratti bal'inaan ni beektanii sheeka kenna
akkasuma raadiyoo Nuural Hudaa irratti sagantaa ammaan tan hojjetamu jiru sagantaa daddacha jaalalaa irratti murtii kennuudhaan beekamanii jechuudha. Nutis gama miidiyaa keenyaatiin gaafii hawaasa biraa dhufu fataawaa akka kennaniif qabannee dhiyaanne gaafiiwwan kana yookaan sagantaa fataawaa keenya har'aa kana sheer gochuudhaan hawaasa keenya bal'aa biraan akka geettan peejii keenya immoo laayik gochuudhaan akka nu deeggartan gamanumaan immoo fuula chaayinaala yuutuubii keenya sabiskiraayib gochuudhaan akka nu deeggartan kabajaadhaan isin gaafannaa. Amma kallattimaan gara sheekaatti isin dabarsee sheen isin dhiyeessanii gara gaafii deebii keenyaatti ceenaa jechuudha inshallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقي فتوة خيري دا بك جردن دكيست ربين خيري كيس والجيسنا بلچو يچادا بقى ربين تربانين نوغي ولي ندي بسجنة إن شاء الله فلله الحمد والمنة ليادا سنين جنة ليادا بإذن تبارك وتعالى كلين دنيا كيسني بي كيس جرتمتون تيسني سميلين قبان تيسني دجلين قبان تيسني تينياتنا نمني أروميا قفت بيكا وأروميا قفا ميسي دجين إسلاما biyyi hundinuu teenya jechuudha guyyaan ammoo rabbiin harkatti nu galchuu ni dhufa akkasitti amana gaafa gartee yahudaan amma gartee addunyaa islaamaa dhamaatu jirtu tun dhagaa jalatti dheessitu jira kan muka jala dheessitu jira kan muknillee hoottuu na jala gafuudhi jedhu jira ka dhagaallee na jala gafuudhi hoottu jedhu jira zaalimni hundinuu ammaa bikka seenuu dhaba marhaban isin jenna dhiyaadha isin jenna lafti teessanii qilleensi keessanii biyyi tun guutuun teessanii akkasitti amana jiraadha kootta anis keessanii isis kiyya نندنو مرحبا بك إمام أحمد ما شاء الله أستاذ كنا قد غلطي فنا شيني مركانا نسن سني إسنس نودي هذا نمون نجافي كابدن كرا لاكوسا بيجي كنا رتي سينما تسلين نجافة شودن ديتن جشود كلتمان غرا غافي غافتمي نبرة جروتي دربا قربان تكوان جدي أستاذ مجاهرية كياتو كتو جدي وبوليتي هذا منا أبا إسا جالتي جدي abbaan isaa dubartii lama qaba haadha xiqqoo isaa obboleettii qabdi haati xiqqoo isaa sun jechuudha obboleettii haadha isaa xiqqoo san jaalatee jechuudha inni fuudhaa inni jedhee namarannaan lakki wanni kun mee shari'aa islaamaatti maal akka ta'een addaan baafannaa waan kana ittiin seenini jedhee dorgee waan kana akkam goonaa wanni kun akkamii jedhee gaafate. Bismillahir Rahmanir Rahim. waan abbaa isaatirraa ilmoo abbaa isaatirraa duyda abbaa isaatirraa baate eessattillee haa baatu biyya feetettillee haa baatu ilmoo duyda abbaa isaatirraa baate jaartiin gartee abbaa isaa sun hiikamte taate ta abbaa jala jirtu taate sanitti dhiyaatu hin qabu jenna amma ilmoon suni ta abbaa isaatirraa hin bahin ta haati biyya biraatii dhufattee yoo taate ta haati biyya biraatirraa dhufattee yoo taate yoo isiin suni guddifamtuu abbaadhaa taate yoo abbaan sun uf biratti guddisee abbaan isaa sun gaafsanillee itti dhiyaachuu hin danda'u jenna yoo ammoo abbaan suni kan guddisin taate jechuudha bikka biratti gartee ka guddatte taate gaafsan ni danda'a maaliif jennaan warabaabikum allaatii fi xujuurikum jee rabbiin warroonni gartee intala takka fuudhe niitii takka jechuudha yoo isiin ilmoo bikka biraatii dhalte bikka biraatii yookaan kadeeyse jechuudha fudhattee dhufteen isiisan yoo guddisan fuudhuun danda'an yoo ammoo gartee isiisan guddisuu baatanii isiin gartee bikka biratti ka guddatte taate jechuudha gaafa haadha san gadhiisan ilmoo san fuudhuu danda'an jechuudha warrummaan sunu haadha san yoo gadhiisan ilmoo san fuudhuu danda'an halli isaa kana fakkaata jechuudha gaafiin kun. Obboleetti yoo ta'e obboleetti haadha isaa xiqqoo. Obboleettiidha wanni kun finneesiin dhuftee ni miti. Obboleetti. Amma fakkeenyaaf odoo haadha isaa taate obboleettiin haadha isaa adaadaa isaa taate. Naam ta biraa jechuudha. Ta haadha taani ta haadha masaanuu immoo obboleettii haadha masaanuu san jaalachuu jira. Obboleettii haadha masaanuu san jaalachuu jira. Akkas haadha buddeena fayyadanii. Akkas. Haati abbaa isaa. isaaf haadha jenna haati abbaa isaa martinuu haati abbaa isaa inni ummaa isaatirraa ummaa isaa qofarraa ummaan isaa taate haadha biraa irraa hin ejjabatu haadha biraa irraa hin ejjabatu maaliif jennaan haadha abbaa isaa waan taateef irraa hin ejjabatu jechuudha wakadhaalika eega akkas taate isaaf adaadaa taate jenna wallaahu alam bisawaab. Inshallah gaafiin itti aanu obboleettii teenya takka gaafatee
naannoo kanatti wanni isin naannoo tokko tokkotti wanni isin gaafate kun shangoo jedhanii naannoo keenyatti afoosha jedhanii akka beekutti naannoo biraatti immoo iddiriifa jedhanii alaa kulli haali afooshni kun riba moo ribaa miti mallaqa walitti guuranii afooshni kun mallaqa walitti guuranii mallaqa xiqqaa walitti guuranii gaafa namni afoosha san keessa jiru rakkate kan inni mallaqa xiqqaachi keessaa qabu mallaqa guddaa baasanii nama kana gargaaranii wanni kun riba moo maalii jettee gaafatte dubbiin afooshaa yeroo hedduu deddeebiti gaafiin kana bikka hedduu dhiyaata yeroo hedduu zaman hedduullee dhiyaata aslitti afoosha jechuun jaarmaya hawaasa tokko hawaasni tokko du'aa fi jiruu isaa keessatti ijaaramee jiraachuudhaaf waa walitti dabalatee walitti bitatee guyyaa du'aa waan ittiin geggeeffamu guyyaa cidhaa waan ittiin wal geggeessu waan kana kurfeeffatee lafa ta'a jechuun ammoo asliidhatti gartee namni islaamaa yoomuu ijaaramaadha dhukkubsataa isaanii gaafachuun yoomuu dirqama rakkataa isaanii gargaaru yoomuu dirqama akkasuma gartee nama du'ees awwaaluun yoomuu dirqama jechuun barbaachisaadha islaaminaan yoomuu gartee nama ijaartee jirti kun gosa kana kun gosa kana kun gosa kana kan jedhin nama ijaartee jirti haalli afooshaa kun ammoo jaarmaya gartee guruba takkaa jechuudha jaarmanni kun yoo namni tokko ka isaan keessa hin jirre du'e isaan hin laalchisu maaliif jennaan guruba isaa keessa hin jiru jechuudha cidhallee itti bahuu dhabuutu mala itti bahanis gartee hedduu quuxa'uu dhabuufitu mala du'allee itti bahuu dhabuun mala itti bahanillee quuxa'uu dhabuufitu mala maaliif jennaan nu keessa hin jiru jedhan rakkatullee gargaaruu mala gargaaruu dhabuutu mala gargaaruu isaatiif hin quuxawan akkasitti ilaalan jechuudha silaa halli jiruu islaaminaadha halli islaamaa yoomuu gartee ollaan dirqama walirraa qaba islaaminaadhaan dirqama walirraa qaban ollummaadhaan dirqama walirraa qaban jechuudha garri wal fidan hin jiru jaarmaya islaaminaan nama ijaartee jirti kanaafuu jaarmayni kun jaarmaya ijaaramuu qomiti aslitti jennaan jaarmaya ijaaramuu qomiti namni islaaminaan isa ijaartee jirti waan kanaan ijaaramuu hin qabu allahumma gartee yoo nuti warri islaamaa kun gaafa duunus makiinaa qabrii nu geessitu hin qabnu makiinaa qabrii nu geessitu ambulaansii haa barbaadannu yoo jedhanii waan akkasii barbaadatan sah siree gartee janaazaan irra ciisu hin qabnu bikka biraatii gartee yeroo san barbaadachuudhaaf fitnaa ta'urra haa tolfannu yoo jedhanii tolfatan sah waakaza akkasuma gartee maamudii yookaan uffata du'aa jechuudha du'aa keenyaaf binnee lafa haa keenyu yoo jedhan sah warri danda'u yoo walitti fuudhee waan kana dalage sah amma warri dadhabe ka waan kana keessa hin seenin dadhabbii isaati jecha hin komatamu yooma ima danda'e jechuudha yoo danda'e waan kana keessa kan seenin taate ebalu gartee waan san keessatti hin hirmaanne jedhanii saniin isa tuquu yookaan isatti hirmaachuu dhabuu hin barbaachisu haala akkanaati irratti yoo ijaaraman sa'a garuu haalli ammaa kun kama irra hedduu namni keenya irratti ijaarumu kun macasiyaatu keessa jira bal gartee mana intala yatamaafaan eeggatan hatta yatamaafaan seenanii har'a fooshaan ebalurra jedhanii irraa nyaatan irraa dhugan macasiyaa nyaatanii macasiyaa dhugan jechuudha duuba haalataa hedduutu argama akkuma san nama hafooshaa isaanii keessatti yoo mallaqa wayii fakkeenyaaf ka walirra kayan taate ebalu hafooshaa tana keessatti mallaqa akkanaa kafaluu dide jechaadhaan ka adabbii irra kayan fa'ata jechuu inni yookaan humnaaf dhabe yookaan haajaa wahiitu itti jira kanaaf dhiibbaa tokko ka walirra geessantu jira jaarmayni dhiibbaa walirra geessu kun argamuu hin qabu yoo waliif laafanii abbaan danda'u godhe rakkoon qabu jenna. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dihadu esanu dawalt. Kuwait irra gaafadhu gaafii tokko qofa gaafata. Waa'ee salaataa maashaallah galatoomii waan nu dawwalteef deebii kan kee garuma laayifii garuma onlaayinaatiin dhageeffadhu gaafii tokko qofa eeyyamna nama cufaafiyyuu nama hedduu keessummeessinaa gaafii hedduullee waan nu bira jiruuf dhiifama guddaa nu tolche salaanni asriidhaa sunnaa fuulduratti qabamoo boodatti qabaa itti gaafatte Shukran obboleessi teenya gaafii kee dhiyeeffatuudhaaf itti yaaddee diinii kee baratuudhaaf galatoomii siin jenna deebisaan kee salaanni asriidha jechuudha sunnaan isaa osoo asrii
hin salaatin jechuu raxima allahu rajulan sallaa qabla alcasri 4 jee rasul alayhi salaatu wassalaam asrii duratti nama raka'a 4 salaateef rabbiin rahmata haa godhu jee du'aa'ii guddaa qabaa namni gartee raka'a 4 asrii duratti salaatuun hedduu gartee du'aa'ii rasuularraa sii buuste jechuudha duratti salaatta boodaa miti sin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eessarraa nu dawwaluu jirtan maqaan keessan eenyu? Suudii irraa maqaan kiyyaas garuu dhabuun barbaadu. Hayyee rakkoon hin jiru. Hayyee gaafii tokko qofa si heeyyamamaa gaafachuu dandeetta. Hayyee gaafii tokko qaba kan na rakkise. Gaafadhu. Ani yeroo duraatiif beekuun turre osoo hin beekin heerumee ture. Abbaan warraa kiyya masaanuu lammataallee durbittii xiyya fuudhe jechuudha. Anaa fi isaallee inni ajnabii akka ta'uun beekaa garuu durbittiin xiyya suni harma haadha xiyyaa hodhuu isii shakka yoo hootee jiraatti anaaf isiin isatti heerumuun kun halaali moo haraamiyaa? Hagamoote harma haadha keetii hagam waliin ootan? Irraan beeku garuu sirrittillee gaafannee shakkii irraa hiika ta'e obboleeyyan kiyya isii hojii hooti ta'ee anaaf isiin harma xiyyaa hoone ta'ee beeku garuu obbolummaa harma wajjin luuguu san yoo qabaanne akkam ta'a aniif isiin jaartu tokkotti heerumuun kenna akkam taasisa? Akkamitti odoon beekin durbittii tan ta'e inni odoof jalaa qabu ati itti heerumte? نعم 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 هي بس ان شاء الله ديبي كان كي غير اونلاين كان نغيفدو ان شاء الله تمام شكرا غلطوا بسنجنا بقى ديات باوراكو دربيتيتيا وجلا قبا انا دربيتين تيافتون انمو هرمادتيا هونه جرا wanni kun shari'aatti akkam jettee gaafate buleetiin jettu waan jettu shakkii irraa qabdi harma hodhuu kanas guutuutti yaqiinan qabdu yoo silaa hoone bikka takka nuti jaarsa tokko jala taa'uu ni dandeenya jettee gaafate jechuudha yoo hodhan obboleetti jedhaman hoosisni kun ammoo luggaa taraa takka lama osoo hin ta'in haga taraa 5 luggaa yookaan hodhiinsa haga taraa 5 jechuudha ka isi hodhiinsa gartee quufanii hodhan jechuu shari'aan kanarra dubbatti yoo gartee hodhiinsa akkasii ka hodhan taate namni harma tokko waliin hodhe walitti obboleessa jechuu walitti obboleessa jiruu fi du'attillee isaan tokko waan ta'aniif nama tokko obboleettiin takka jechuu namni tokko walii obboleeyyan ta'e nama tokko jala jaartii ta'anii taa'uun hin danda'amu jennaan isin amma shakkii irraa qabdi ati ammoo shakkii ta'e tana xumuradhuu fixadhuu koottu isin jenna assalaamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو. ما شاء الله وبلي سكينة نودي هادو وبلي سكينة غافي تكو كوفا سيهي يمنا غافا چو دندت. هاي. والبرتمو والفوتن لا بجتشو أول والبرة أول شيء لما سلم تيجي سلام تيجي والفوت فيه أبغى ما كنا نكاح أبغى ورن دعاو جرا دوبر أني أصل جرا شيء غافسني بيجتي أكثر شيء كم عاديتو Kadi osoo ta'in sheekumatu bakka nikaasanii bakka sheeku'ee nikaasan godhe inni nama akkanatti. Mucayyoo maatiin isii kiristaanaa qaadiin bakka bu'ee ni kan godhee danda'amaa jetta? Dimiti sheekuma aalii mamaree kaa dimiti. Aalii isii keessaa namni sheekaa jira? Maagalee jiraattinis. Ahalishi keessa miti aalimu amma aana keessa. Afaan isaanii. Masgiidatti sodaachisu imaamu masgiidatu godhamee kaa'ate miti. Hayi bas naam amma naagalee bas inshallah eeggadhu deebii kan kee wallahi minuma irraa hordof.
shukran obboleessa keenya dura intala takka rabbiin ibiddarraa baasu yookaan sababa keetiin isin ibiddarraa baate alhamdulillahi alladhii anqadhaha min annaar kufrummarraa as deebi'uun ibiddarraa deebi'uudha faaruun ka rabbiiti ka ibiddarraa rabbi isii baase jenna namni haga islaamawutti warra ibiddaati lammeessitu karaan isiin sittiin heerumte kun fira waan hin qabneef fira islaamaa warri isii kaafira waan ta'eef karaan isiin sittiin heerumte kun akka ati jettutti ammoo karaa sheeka gandaati jechuudha namni tokko sheekuma ta'eef nikaa hidhuu hin danda'u sheeyni guutu dachii tana keessa